akkam jirtu? Nagaa keessanii? Galata Rabbii baga jiraattan. Nameen gooftaa galata nagaa keessanii isin? Naguma galata saamee miidiyaa irraan isinii bilbilaa jira haaluma keessan haala keessa jirtan isin dubbisuufanii. Akka odeessa qabnutti isin maatii keessan irraa buqqaatanii maatiin kaan isin jala ajjeefamee ofii lubbuudhaan baatanii mana keessan gadhiistanii bakka biraa akka jirtanitti odeessaa arganneeti. Mee eessarraati ka buqqaatanii amma hoo eessa jirtu? Nuti aanaa jaardagaa jaartee taaneeti gandi keenya immoo Jaanjimmar jedhama. Achirraa warreen gaddaa Hidaar 22 mana keenya gadhiisnee jaarteetti baqanne godee aanaa keenyatti. Yeroo sanatti abbaa manaa mucaa kana walloon otoo bakkee barrii jedhama gani eega namni wal yeroo hojiin hojjetamu to eeguu isa ajjeesan achitti. Barreen gaddaadhaa kan ajjeesan. Hidaar 20 gaafa Hidaar 22 baqannee to jirruuti. Eeyyee. Saabsiisa saabbanna jennee immoo gaafa Gimboo 7 immoo isa ajjeeste. Eessaa sassaabbachuuf turtan silaa? Dakichuma Jaanjimmar sanaati ganda keenya sanarraati sassaabbanneetuma jirru egaa nuti walakkaan ol baaneetu jiru inni immoo horii qabatee dakota jiru achi iddoo eeguu horii sanattis ajjeeste. Lafa duraan buqqaatanirraa qe'ee keessan sanarraa waa walitti qabachuu dhaxxaniiti achitti ka du'e. Achumarratti magaala horii yoon fide hin sheeqqatu jedheetu achi qabatee jiruuti. Inni achitti du'e daa'ima qabannee nuti ol baanee jaarteerra jirra. Egaa immoo inni du'eetu achi jirru immoo kun ammas lammata nu quunname jennaan daa'ima 2 qaba ture inni duraan isaaniin qaba'ee ol dhufees daa'imni sunis kun asitti narratti mi'ame ilmi tokko keessaati. Amma bakka lammataa qubattan sanarraa waggaa darbechirraa buqqaatanii magaalaa kamiin qubanne jettan silaa? Magaalaa jaartee qubanne aanaa keenyarra. Amma immoo jaarteerraas isin buqqaasanii? Jaarteerraa immoo kunoo achiis nu buqqaaste jennaan dhufnee godina jirra amma Shaambuu. Magaalaa Shaambuu jirtu amma? Magaalaa Shaambuu dhufne immoo asitti mucaan immoo haaluma qilleensaa sunis hin mijanne nyaannis hin argamne. Kanumaan qabame mucaan waggaa 5 na jalaan du'e mucittii masanaa hammucaa hangafa mucittii hanko. Kan intala keessaniiti jechuudha. Abbaan warraas ka du'e kan intala keessaniiti daa'imis ka du'e kan intala keessaniiti. Kan intala kosanaa. Ela horii bakkee fuuldura isaatti naqateeti. Ofiisaa immoo gaara jala jirti jarri waan ta'eef gaaricharra irra keessa isaa taa'aa jira. Karaa duubaa dhuftee tonni hin argiin isarra baate isheen. Horii eega jechuudha. Horii fuuldura isaatti naqateeti barrii irra qabatee jiran immoo barrii eegama jedhama akka biyya keenya sanaatti. Eewudha maqaanii abbaa manaa intala keessanii kun? Bookaa jedhama. Bookaa eenyuuti? Bookaa Nuurfataa. Abbaa ijoollee meeqaa ture? Abbaa ijoollee 2 egaa kun amma yeroo sana isaa garaa isheetti hedduu kana deesse amma mucaa tokko. Haa ta'u gaa'ee dhugaadhanus kanuma dhageenyeeti abbaa warraa ishees qalamee mucaan see hangafaasii haala beelaarraan kan ka'e du'ee jedhanii odeessa arganneeti isin dubbisuuf jennee silaa kallattumaan intala keessa yookaan kan abbaan warraa sirraa du'ee daa'imni sirraa du'e dubbisuuf yaaleen ture egaa jireenyi isin faffacaaseetu argachuu hin dandeenye. Haa ta'u mee amma kan abbaa warraa intala keessan yookaan mucaa keessan kana kaqale eenyuudha? Adda baafattaniittuu qaama kamiidha? Qaamni kalee Finxaaleeyyuma. Finxaaleeyyii Faannoo Amaaraati. Finxaaleeyyuma isaa hanqalee Finxaaleeyyuma beekamaani. Naannoo sanatti kanumatu deddeebi'ee ta'aa jira. Sa'atii sanatti tarii waan ittiin jedhan qabu naannoo sana jirtu yeroo inni kana ta'e waan adda baafatta waan ittiin jedhan jira moo isin ergi du'eeti ka dhageessan laata? Moo yeroo yakki kun irratti raawwate naannoo sana jirtu itti dhiyeenyaan waan quba qabda waan dhageessan qabdu? Nuti yeroo sana daa'ima fu'annee gara jaarteetti ol baaneerra. Isaan dhiirotuma wajjiniin naannoo sana qabatanii sababa horiitti achuma jiru. Egaa taateen kun ta'ee gaafa jedhani guyyaan isaa sanbataa sa'aatii galgala naannoo 9 irratti jammarame haalli lola gaafasiisuni dafinoo ganama adeemne egaa nuti du'ee buleera. Erginni du'eetu deemtani. Namootuma bira jirutu fuudhee gara manaatti gasheera malee nuti yeroo sana bira hin jirru. Garuu immoo taateensaa ajjeechaansaa bareedaa miti.
Akkami mee mormarraa muramee kan jedhu dhageenye hammam dhugaadha wanti kun? Akkasi'a. Mormumarraa muraniiti ajjeesanii? Waan gargari hin buune akkuma handaaqqoo qorraatitti gorra'ameera jedhan garuu nuti akka sassaabaniiru warri bira uwwee manatti gashe immoo akkasumaan nutti odeessan. Warra reeffasaa kaasee warra jaan argeetu isinitti hime? Nuti bullee aqne gan owwaalamne bullee maqnee owwaalle malee. Amma isin yeroo lammaffaaf buqqaatanii jechuudha jalqaba qe'ee keessan irraa buqqaatanii gara aanaatti baqattanii ammas marsaa lammataaf buqqaatanii gara magaalaa Shaambuudha ka jirtan. Achi jirra amma immoo kunoo as ufne miilumaan daa'imoota kana qabannee ufne asitti immoo du'a jalaa baasnannee ammas duuti deebee lammata nu qaqqabee maal goona ganne. Egaa jabaadhaa dhugaadha hin ulfaata mee jaarteerraa hoo kan buqqaatanii gara Shaambuu dhuftan yoomidha? Jaarteerraa gamma naannoo ji'a tokkoof torbee lammaffaa keessa jirra. Ergi gara Shaambuu dhuftanii? Achittoo maaltu ta'eeti yeroo buqqaatan sana rakkoon uumame egaa beekamaadha garuu namumaa fi fahaa ta'uufidha dhugaadha uummanni keenya dhibbootaan kumaatamootaan qeerraa buqqaa akka jiru numa beenna guyyaan isaa maalii guyyaa sana maaltu ta'e jennaan dirqamtanii qe'ee keessan marsaa lammataaf gadhiistanii deemuu dandeessan? Guyyaan isaa facaasa jedhama nuti. Gabaa aqne jennaan gabaa yeroo geenyu namni achi as didichaa nutti dhufe jennaan maalinnaan nuti baqa'anu jedhan. Jennaan egaa nuti akkuma ugumayyuun seene waraannis immoo torbee isaatti baheera achirra aadaa sanarraati. Waraanni kan mootummaa moo? Kan mootummaa baheera torbeessa duraa. Ba'ee gaafattan magaalaa sana gadhiisee deemee? Torbee isaanii achi bahanitti. Isaanis facaasuma sana bahanii. Jarri kunis torbee isaatti dhufanii galanii warri finxaaleen kunis. Ergi waraanni mootummaa magaalaa sana gadhiisee deemeetu finxaaleeyyii namaaraa dhufanii jechuudha. Torbee isaan bahanitti dhufan isaan. Meegaa yeroo sanatti akka gabaa jirtanidha kan himtanii namoonni baqatanii isinitti dhufan kun maal gochaa jiru maaltu ta'e isiniin jedhan? Egaa ufte jennaan nuti arreennee maqnee wayyaa aqna keenyarraa uffannee qabnuufi. Ijoollee kana qabannee baanee achirraa siiqnee gaafa ilaallutu dhukaasni baname magaalichatti mana gurguddaatti keesse manni guggubate manni ijaarsa irratti manni bareedaan tokkollee hin jiru amma garuu waan argitanitti miidiyaa irratti iyyuu. Dhugaadha mul'ata sa'atiima sana isa dhufan dhukaasa bananii mana uummataa gubanii isin lubbuu keessan baafachuuf baqattanii jechuudha. Nuti egaa lubbuu baafachuuf gadi garba dura biyya keenya ufnetti baqannee naannoneetti gara Shaambuu ufne achirraa siiqnee gaafa ilaallu homti magaala sanaa. Magaazinii mi'aan baatu hin hafne manni babbareedaan hin hafne lubbuun namaas amma bahee garuu eenyuudhaa yoo kataa miti nama baay'eetus mi'ame qabeenya baay'eetus bade inni jaartee illee kana jedhamee hin dubbatamu. Dhugaadha ulfaataadha waama gabaasaa argataa oolu waan dhagaaf argaa oolluudha. Meegaa lubbuu keessan qofa moo kabaafachuu dandeessan tarii huccuu jijjiirraaf ta'u waan harkatti qabattanii waan halkan tokko lamattiin bultanii midhaana ta'u waan harkatti qabattan waan baafattan qabduu laata sa'a sanatti? Nuti dhugaa makanaa fagaannee amma har'aa geenya mana sanarraayyuu jennee yaanne sadarkaa biyya keenyarraa jalqaba funaannee fidanne qabeenyi nuti qabnu achuma keessatti barbadaa'e. Wayyaa ishee dhaqna keenyarraa bichaa kun amma kaleessa ishee madeesse kanaafiyyuu warruma simbiraa ufan kanatuyyuu wayyaa tokko fidee laateefi malee waan dhaqna keenyarraa jijjiirannu mataa isaan fidanne nuti. Kan keessanis manni barbadaa'eera jechuudha. Kiraa qabannee kan keenya daka iddoo duraatti hafe suma kiraa qabanne sana keessatti hundumti isaan gubatee ani. Ta'u ergi dhuftanii ogaa akka dhugaadha naan jechaas jirtuu dhagaas jirranii beeknasii huccuu qaama keenyarra jiru qofa qabannee kabaanee jettanii kana biratti haadha ulfaa qabattanii deemaa jirtu daa'ima qabattanii deemaa jirtu mee kiloomeetira gamii walirraa fagaata Shaambuu fi jaarteen kun akkamitti iyyuu deemtanii gara sanatti dhiyeessuu dandeessan yookiin akkamittiin haala akkamiitiin magaalaa Shaambuu ga'uu dandeessanii? Jaartee Shaambuun kiiloo 70 nuti guyyaa facaasaa sana achirraatii baane gaafa roobii ufnee akkayyuusa jedhamutti baane bulle achi ufne gara Saqalaatti galle guyyaa 3 adeemnee ufne as geenye jaarsi abbaa koos jira daa'imoota kanas nan tirsaa dubartii garaatti baattu kanas nan tirsa kana qabadhee guyyaa 3 garaa bulee nan as gahe.
Egaa geejjibni jiru dhugaadha. Daa'ima qabattanii jaarsa ulfaatoo qabattanii haadha ulfaadha garaatti baattu qabattanii miillaan deemtanii kiiloomeetira 70 deemtanii dhuftanii achi ga'uun dadhabbii hedduu qaba. Egaa rabbi isin gargaaree immoo sana hunda injifattanii immoo magaalaa sana ergi geessanii eessa qubattan akkamitti qubattan akkamitti jirtu wanti nyaattan wanti uffattan maaltu jira? Wanta uffanni waan nu laataniiran hin qaban ishuma ofii keenya butannee baanee sana bichaarraa alatti nyaatas immoo gaafii arganna gaafii hin oolla katamaamatti baanee waan tokko jennee mashaayima kana faa qammasna malee nyaanni gahaa nun argamu iddoo qubanne kanattis. Mee mucaan hangafaa nurraa boqotee asitti jettan kun maalirraati laata? Ilma nyaatarraa kan ka'edha. Nyaatuma dhabuurraa kan ka'edha. Darbee immoo lafti isaa iddoon nu qubachiisaniidhaan lagarraa hin qorraa iddoon isaa mijataa miti nyaanni akka garaan taane qilleensattis wallaaleema guyyuma 2 dhukkubsateen. Uftanii guyyuma 2 dhukkubsateetu boqote jechuudha. Maako dhugaa dubbachuuf hedduu ulfaata hedduu nama gaddisiisasi. Harmeen kunoo lafti isin qubattanii jirtanii amma iddoo hin taanedha jettanii. Lafa sanatti deessuun ciniinsifattee da'uun baay'ee ulfaata. Lafuma gaariittuu mana ofii keessattiyyuu deessuuf ulfaataadha. Haalli da'umsaa haala gaariin ta'uu dhiisuu malatti ulfaachuu mala. Akkam ture mee akkamittiin hiikamuu dandeesse deessuun kun haalli naannoo sana ture akkam iddoon ciisichaa wanti isheefillee haga tokko mijatu firaashuma lafa buufachuullee haa ta'u wanti xiqqoo ishee mijate jira. Mana yaalaatti bilbillee ambulaansiin dhuftee fuuteeti. Mana yaalaa xeenaa xaabaa irratti hiikamte gasheen gaafas gargaaramtee bulte guyyaa maroobi gaafa mucaan suni guyyaa saballeeffame isheen galgaluma isaa miixuun ishee qabnaan ambulaansiitti dawwallaan dhufanii nu fudhatanii achi immoo maatiin amma iddoon jirru kun fayyoo niitiin ilma isaanii da'umsa ufteettiiyyuu achitti nu arganii daraa mucaa kana lammataa achi naqatiin xinnoo sammuun ishee boqotu'anii mana tokko nu laatanii achi keessa torbee tokkoof turre amma. Maatiidhaa firaa warri mana isiniif laatan kun? Firaa maatuu ijaanuu hin beekani rakkinuma keenya laalanii malee wal argine iyyuu hin beeknu waaqumatu laphee isaanii tuqeeti malee ijaanuu wal hin beeknu firoo maaturuu. Guyyaama mucaan hangafaa sun isinirraa dadhabeedha kan isheen hiikamte? Guyyaa inni balleeffame galgalammoo miituun ishee qabate haqannee achitti deesse isheen. Egaa hojiin rabbii nama dhiba dhugaa dubbachuu fi gam tokkoon gaddi namatti dhufaa gam tokkoon immoo gammachuu hirmaatu jiruuma addunyaati. Egaa gadda keessanittis jajjabaadhaan jedha gammachuun keessanis immoo isiniif hirmaanna baga gammaddan egaa waa lama keessummeessaa jirtu. Waa lama keessummeessaa jirra waaqayyoo kaa galatu malee. Egaa isinumtillee haftanii har'a ga'uun immoo waan tokko amma eessatti isin biraa sochootere deessuun kun yookiin intalli keessan kun eessa jirti amma? Ishee immoo waanniin waraannis galeera kaabineenis aanaa keessanitti galeera galaa jechaa jiru jedhaninnaan kaleessa deebisee eddichuma qubanneerru sana. Achuma kaayanii mucaasa xinnaa bira kaayanan dhufeera amma hansaanii immoo mi'anaa lallaatanii kanaan duratti tajaajilamaa turre jirayyuun isa isaaniif sassaabaa qulfii isaanis jeen as dhufeera malee. Isheen garuma jaarteetti deebitee jirti? Jaarmeedaa ji'a maddee qubanni sana jaarmeedaa malee hin deemne. Iddoo qubachiifaman sana deemte? Magaaluma shaambuu ta'eeti. Eddicha qubanneerru sana jaarmeedaa jedhama mucaan firaa tokko firaashii cidinuu biteerayyuu achiin kaayetaniin amma ufee. Isin waan ittiin gargaaramaa turtan deebisuuf malee amma waluma bira jirtu jechuudha. Waluma bira jirraa isaanis qulfiis laa'ee isaaniinis immoo amma kanaatti nu gargaaran waaqa isinaa eebbisu jechuu mooton jeeyin baheerayyuun galgala akkasuma isaan ji'a jeenas deebi'eera malee ishuma bira hin jiraanu. Amma ogaamee bakkuma deebitan sanatti wanti ittiin jiraattan maaltu jira tarii deeggarsi karaa garaagaraa ta'aati jira wanti kun wanti isin qaqqabe jira laata wanti ittiin ijoollee kanas deessuu kanas ofii keessanis oolchitanii bulchuu dandeessan waan akka nyaataas haa ta'u uffataas haa ta'u deeggarsi isin qaqqabe jira haala akkamii keessa jirtu? Deeggarsi kun duqee dura daakuu xaafii fidanii
guyyaa kana toshamaa oolee uummanni baay'eedha galgaluma raatii maaf arganna malee guyyaa fi qursii fi misaa abbaa masaatu argate nyaata abeenuma oola. Garuu kan argattan irbaatuma malee ganamaa fi guyyaan jiru jechuudha. Sa'aatii eegee waan nu laatamu hin jiru amma har'a magaalarraatii ti'aa ufanii hojjetanii misaa irratti nu laataniiru har'a. Kan kana godhu eenyudha? Qaamni mootummaa kana keessatti waan isin bira dhaabbataa jiru qaba. Akka miidiyaarraa arginutti uummatuma Oromoota abbootii qabeenyaatu wal dammaqsee waan kana gochaa jiraadha. Ka quba qabnu mee gama mootummaatiin deeggarsi ta'aa jiru jira? Wanti mootummaa waan keessa galeeruyyuu hin jiru. Innoo ijoollee biyya alaafaarra jiranii ijoollee magaalaa Finfinnee jiran kana fa'aa matuu walitti kurfaa'ee gadi ergaa jira malee karaa mootummaa wanti ta'eeru hin jiru jedhanii har'a mataasaa magaaluma Shaambuu kana keessarra waldaan kamii akka ta'e hin beeku malee waldaatu fidee misaa laatee deebi'e ammayyuu. Malee qaamni mootummaa homaa gochaa hin jiru. Beektu waan yeroo odeessamu akkas jedhanii odeessu garuu nuti keessa isaa gad fageessines waan dhageenyu hin qabnu. Bilbila sifirkaan qabnu waan isaan beeknu malee akka jedhamutti akkas jedhanii odeessu ijoollee biyya alaarra jirtu ijoollee Oromiyaarraatu kurfaa'ee gargaaraa jira uummata sasa buqqa'eef gaddee miindaa isaarraa kukkutee jiru malee karaa mootummaa kun ta'echaa nageenya. Dhugaadha yennus kanuma quba qabna suma kana isinirraa qulqulleeffachuufanii gama mootummaatiin homtuu akka ta'an jirree uummatuma Oromootu waan danda'uun isin bira dhaabbataa jira kana quba qabnaa mee haalli waliigalaa maal fakkaata buqqaatonni akka keessanii? Haalli isaan keessa jiran maal fakkaata? Jireenyi buqqaatotaa baay'ee rakkisaa waan namatti mijateeruyyuu hin jiru. Boqonnamaa qaba yoo harkasaarraa qabaate amma tokkoof tajaajilarraa addatti wanti gargaarsi kun takataattalee yeroo isaa eege sa'aatii isaa eege waan nama gargaare hin qabu fayyuma lubbuma oolshannaamaas jirra malee waan nu mijateeru hin qabna sittis. Haa ta'u harmee baay'inni buqqaatota wajjin jirtanii kunoo hagamin ta'a laata tilmaamumaan jechuudha lakkooftanii dhugaa jiru beekuu baattanis tilmaamaan hagamin taana jettanii yaaddu. Naannoo 7,000 ta'u warrumti jaarteerraa ufnee qubanne jaarmeedaasa jedhamu kanatti qubanne. Amma Mannaayiiraarras jiru warri dura Wallaggaas jiru iddoo 3tti qoodamnee jirra miti amma nuti. Isa kanaaf naannoo 7,000 ta'a jedhanii uummanni buqqa'eeru kunoo. Kanumti iddoo tokko jirtan iyyuu 7,000 geessu jechuudha. Iddoo tokko miti hiramneeti. Bakka 3tti nu qoodeera. Wallaggaa yuunivarsiitii keessas kan jiranii mannaariyaa yookaan buufata konkolaataas kan jiran jiru lafa isin amma jirtanis jiru. Inni kaan inni waa harkarraa qabummoo mana kireeffateeti jira yooma waa deeggarsi uftee jedhamu aga'u guyyaa ofa malee galgala kireeffateeti gala baay'eensaa namni. Haa ta'u haadha koo gajabaadhaa rabbi sin faana ta'u mee dhaamsa maal qabdu uummata Oromoof isa ta'uu maaliin nu bira dhaabbatanii maal luufa godhanii maaltu ta'uu qabaa jettu dhaamsa qabaattan yoo jiraate. Egaa yoo tolanii masaanii kun rakkinni yoo ta'e waggaa geenyee nuti rakkannee jirru. Biyyarraa biyyatti tarkaanfachaa jirra. Yooma tolanii haala biyyaa kana nuu mijeessanii akkaataatti jireenyaa nuu mijeessu ta'eef ergaa dhaamsa kanaa qaqqabsiisaa. As teenya bu'aa buusnu hin qabnu nuti nagaan nuu bu'ee biyya keenyatti gallee isa asii gargaarsa ija keessa laaluu irra toqnee kosii keenya irratti gallee achumatti illee waan fe'e taanee nuu mijatanuufi as keessatti wanti nuu mijate tokko hin jiru. Daa'ima biyya hin beekne qabannee dhufne jaarsaa. Umuriin isaa du'aaf ga'ee gottotee dhufee as taa'ee ija keessa laalchisuu kurra totolee gooftaan araara buusee biyya keenyatti akka gallu gotaanee nuu wayyanuu fi dhaamsa nani qabu nagaan barbaadaa. Siniif isinis immoo galatoomaa gooftaan sinaa eebbisuu si wajjinaa ta'u ayyaanni Waaqayyo. Tole ulfaadha ammaa koomee uummata Oromoo kan isin bira dhaabbataa jiru galateeffataa turtanii ammas uummanni kun yoo danda'e maaliin akka isin bira dhaabbatu barbaaddu haga haalli mijatee nagaa isin barbaaddan iddootti deebi'ee gara qe'ee keessaniitti deebitaniitti maaliin akka isin bira dhaabbatan barbaaddu. Deeggarsa maalii qabna ree kun oddoo mooqatti manarraa manatti darbine har'a ganuti lubbuumaan jirra jedhamna malee jireenya maal qabna iyyuuti maaliin barbaannu deeggarsa mootu arganne ni barbaanna. Otoo gallee har'a godoo ayyuu fayyaatti galanii jiraatanii manni keessan barbaachisu eenyu jalaayyuu badaa miti. Otoo danda'amee deeggarsa ni barbaanna waan arginees hin qabnu nuti akka jaartirraa ufnetti fayyuma akunu lubbuma keenya oolshanne jennee tasteenya malee.
haa ta'aadha koo ulfaadhaa gaala rakkisaa kana keessa teessanii rakkina keessan obsaan ciniinnattanii yaada jiru sagalee bilisummaa Oromoo wajjin yeroo keessan fudhattanii taasisuu keessaniif guddiseen isin galateeffadhaa jabaadhaa waaqni isin faana haa ta'uu yoo dandeenye deebinee isin dubbisna ulfaadhaa galatoomaa. Eshi nagaan turaa gooftaan sinaa eebbisuu eebbifamaa. Nayyee ulfaadhaa.
kiya osu mali osu wayya Anagatu erari biyaku Samavati ram kaiku Nabotisa Jidinosa Nabotisa Jidinosa Ijoollee waaqaqee qabsootii bufanii garaa fiigee dirreetii gubanii aayootu jedhu si mararfaatu si wareegamu si laatulu aayootu jedhu si mararfaatu si wareegamu si laatulu. Kafo